Hai dhaggeeffattoota kabajamtoota koo akkam jirtan naguma keessanii nagaa kooti isiniidha akka nagaa taatan abdiin qaba har'a kanan hojjedhu kusaa jedhamu Tabakaa kusaa isa jedhamu sane kusaa isa jedhamu kun biyya keenyallee ni jira jechuudha dabaaqula jennee isa waamnu san dabaaqula gosa hedduutu jira gurraacha nisni jechuun magaalaanis ni jira isa magariisa fakkaatu kanaan illee ni jira jechuudha ani har'a kusaa kiyaa miiceetii fidee jira kinoo akkamitti akka hojjetamu isinitti agarsiisuuf deemaa jechuudha like share comment gochuun na jajjabeessuun irraanfatinadha warri maatii nyataa turtan guddaa galatoomaa warri maatii naaf hin taane seenaa maatii naaf taa'in isiniin jedha kusaa isa keessaa kun hin baa isa keessaa kana nan baasaa jechuudha har'a kusaan hojjechaa jira kusaa bifa kanaan hojjedhaa jechuudha hamman fixutti bifa kanaan akkatti hunda isaatu bifa kanaan keessa isaa ittiin jedhaa jechuudha kanaan inni kana tabbal kan jedhamu affeelamee hin hojjetama inna hamman fixutti na waliin turaan affeeraa kootii like share comment gochuun na jajjabeessu hin irraanfatinaadha har'a kanan hojjedhu kusaa jechuudha like share comment gochuun na jajjabeessu hin irraanfatinaadha akka isa kanaatti keessa antini jedha jechuun keessa hin baasa isa kana keessa foon roozii qimamoota hedduutu keessa godhama na waliin turaan ittaase isa kana itti makee jira qimamiiwwan itti godhaa jechuudha amma qimamiin itti godhu qimamii gurraacha qimamii adii ashaaboo naanaa yeebsii yookiin naanaa goggogee isa jennu sani isa kana walitti makee kusaa keessaa kan godhamu jechuudha inni kun hunda isaatu jechuudha zayitiinis itti godhama jechuudha zayitii xiqqeessee yookiin baay'isinis itti godha amma isa kana kusaa keessaa kan godhu jechuudha hojjetanii xumuranii asitti immoo biqiloota irraas hojjechuu hin dandeessanii jechuudha marree bifa kana fakkaatuun kusaa keessatti roozii foonii timaatimii hunda isaatu itti godheeti itti guute amma kanan hafnee hojjedheeti fixee jiran amma ibiddarra kaawwamee jalqabu qofa kan hafee jechuudha umarratti kan itti godhamu timaatimii harka kiyyaan daakee fi timaatimii soosii yookiin timaatimii daakamee bitamu kan fayyadamu ani amma baraddistikiya keessa foon godhee taanaan kan jiru foon baraddistikiya keessa foon kanan godhee jiru foonichi kan barbaachiseef maraqii baay'ee bareedaa yookiin bifa baay'ee bareedaa mi'aawaa ta'e waan namaa kennuuf jechuudha inna kana fakkaata viidiyoon kiyya hin xumuramne itti fufaa na waliin tura obsaan na caqasaayin siniin jedha like share gochuun irraanfatinaadhaan siniin jedha marree kusaa kinoo bifa kanaan na dafaa jira hojjedheetii xumuree jira kana fakkaata bifa bareedaa kanaatiniin kusaa inni jedhamu isa kana jechuudha
Tabakaa jedhamee waamama afaan Arabiffaatiin. Biyya keenyatti immoo akkatti hojjechuu bifa biraatiin hojjechuun hin danda'ama jechuudha. Nyaata baay'ee mi'aawaa, baay'ee bareedaa, baay'ee namatti tolu jechuudha. Like, share, comment gochuu hin dagatinaadha. Xumura irratti immoo waan inni fakkaatu bifa kana fakkaatuun xumuramee jira. Tabakaa yookiin nyaata kusaa kan jedhamu suni. Like, share, comment gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha. Baay'ee salphaadha. Haala biraatiinis nyaata bifa hedduudhaan hojjetachuun ni danda'ama jechuudha. Like, share, comment gochuu na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha. Viidiyoo biraatiin hanga deebi'ee dhufutti nagaan naa turaa. Turtii gaariin sinin jedha. Bye bye.